Qabxiin kutaa kudha lama gadhiifamuu deema. Lubbuun itti dhuftee sodaa kanarraa kan ka'e callisee taa'ee muuvii ilaaluu jira. Aadiinis qophaa'ee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, akkam nagaa fayyaa qabdan jirtan viidiyoo biraatiin deebinee dhufnee jirra. Obboleettiyaa. Asiin obboleessa kiyyaa jira. Arra jechuudha. Dhiisaa akka rifatta kan hin godhatin aan viidiyoo irratti fakkeessu kana hedduu dandeessi. Ni beektan isaniyyuu akkasii fakkeessu dandeessu. Arra waan addaa jira. Waan addaa isaniilee waan guddaa. Wanni guddaan maali? Wanni guddaan yaarra obboleessi keenyaa kutaa lammaffaa qormaata biyyoolessaa fudhatee ture. Qormaata sanirratti nama hedduu jechuun persentii 100 torbaatamii bakka namni dabre nama muraasa akkuma yoo hordoftanii jiraatan yoo argitanii jiraatan akkuma agartan sanatti soo sanaaf arra waan dabre jiruuf innis qabxis jechuun akka itti yaadame sanas galmeessuu baatus garuu qabxii bareedaa fidee jira. Sunis kan ta'e yeroo sanatti hedduu dhukkubu ture qo'annaas hedduu jajjabaa hin turre sa'aatii sanatti akkasimi. Guddaa dhukkubaa ture. Faranjii waliin dhaabachuu jira haa ilaalina haa akkas nirdi mattee jirti mucattiin haalli biyya ta'e jira. Qormaata si fudhadhu jedhee ture. Ani gorsee akkasii miti waan kan duraan beektuuni yoo xiqqoo tokko qo'attee fudhachuu dandeetta jedheeni. Biraaziliin chaalenjii guddaa dabree qormaata kan fudhatee hidhaaniin dhukkubaa ture. Tiraasii naamni jala guuranii fi akkasiin qo'achaa ba'e garuu dhugaa yoo biirii akkas qabatu dirra na waraana jechuu ture. Haakimillee geessanii ture garuu eegisuunillee oma waan dibatan tokko kennanii fi agasmara furmaata guddoon arganne. Chaalenjii sun keessa cufkii ta'ee waaqii qarqaaree. Gargaarsa rabbiitiin irraa as ga'ee kunoo qabxiin nullee gammachiisu isas jechuun barnoota isaatiif gahaa ta'e takka fidee jira. Sila dhukkubsachuu baate sira sirriitti qo'ate jechuudha. Agasxaalan nu boonsaa namni hedduun hin beeka. Firaa'oo lakkinni cima ta'e. Kanuma keessatti immoo guwaadanyaan isaaniillee akka malee saayibaa isa wal jaalatanii tokko jira. Biraazarii jechuu dandeettanii. Innilleen bittiin osoo dhukkubsatee akkuma asirratti agartan kana qabxii bareedaa no. Guddaa galmeessee jira. Iddoo takka gammannee jira soo gammachuu kanaaf maal godhuu qabna? Maal gochuu qabna? Garuu zakkiin nu bira hin jiru maal ta'a? Zakkiin nu bira hin jiru garuu biraazariin waliin waan jiruuf maaniif gabbaanee takka lama jennee enjoy hin goone jenneeti kun obboleessi kiyya kana iddoo takkaan simboona iddoo takkaan si jaaladha. Inaaftu nachi inaafu jirti. Soo kan caala sirraa eegnaa yuunivarsiitiin ganaa waa hedduu jira. Inni mul'atu kamaan ennaan inni dheeraadhaan ammaan tanni mul'ata. Soo qabxii bareedaa akka galmeessitu kana booda abdii guddaa sirraa qaba. Inshaallah bakka yaaddanii geessaa. Soo nu wajjin tura guyyaa gaarii dabarsan jenna. Bye. No deemu jirra. Hawaasa jirra. Hawaasaan tana fakkaatti. Kun garuu safara sisterifaati. Miti? Malee kana miti. Akka tanaa miti magaalaa? Safara tamaariiti. Soo nu wajjin tura. Mallaqa baafachuu jirra. Mallaqa ifaan irraa badee ture. Achi baafannee kun magaalaan hawaasaa kana fakkaatti. Magaalaa iddoo takka jettu takkaadha. Achi gara hoteela deemnee bakka yaa'ii iddoo takka qabachuu ture. Soo sanaaf sagalee jalatti isaniif waraabee nyaanni. Nyaata appitaayitii sii banamee jira. Maangoot qallachuun ragar furdinnaa waan barbaaddu. Achi kunoo akkuma agartan kanatti nyaata nyaanni iddoo takka namatti tola bakki sun garuu nyaanni sanis iddoo takka mi'aawaa ture. Kunoo haala kanaan enjoy goonee yeroo bareedaa dabarsinee obboleetta kiyya waliin achi akkuma agartanitti taphas kolfas maaliif ture garuu bakka sana sagalee waraabuu hin dandeenye. Maashaallah tabarakallah yeroo bareeda takka ture iddoo takkaan gammadee guyyaa kana
akka carraa ta'ee as jiraachuu kiyyaaf hedduu takkaan gammadee saniin jira. Aadilleen bitamee jira qormaanni dhufnaan. Just guys, full key rate I'm not worried about this thing. Gudin nu qabat. No, what it is not. Ingilishii tun egaa bo'eegi qabxiin dhufte booda haa taatu akkamitti. Haa ta'uuti qabxiin erga dhufeen booda waliin agarra jedhee ta'a. Amma garuu movie enjoy godhaatiin jira. Kottaa na waliin ilaala. Enjoy godhaatiin jira. Badi aadii asii qophaa'ee jira enjoy godhuu jira nuun jedhaa bara. Enjoy hin jirtu bara ijjinuu ija timaatimii si fakkaatti jirti keessatti. Abshir ishee. Ayyee. Sila viidiyoo si galcha ofiif akka hin jirtu maaliif si galchime? Maal ta'u jirta kan? Qabxiin dhuftees dhufuu baattees kun qursi dalagnee jira. Ateessa qofaltoora. Duqqolla rifattu. Achi ka viidiyoo sana fixuu hin dandeenye ifaan badee ture nu biraa shaashamannee deemnee achi jirraa viidiyoo waraabnu jennee naaf sisteriin wal mari'achuu turre. So diqishula taate saniif waraabuu fi yaannee murteessinee jirraa. So viidiyoo kan laalatii enjoy godha saniin jedha. Warra shaashayyaa jiraatanii akka sadaawwadha magaalaa teessanii iddoo guddattee jirti. Kuma rahmatullahi barakatuh hay keessa kan nagafee qabtanii jirtanii viidiyoo biraatiin deebinee dhufnee jirra. Arra isa jirrabi. Shaashamannee jirra. Akkuma salphatti sanii himtee arra magaalaa Shaashamannee keessa jirra. Yeroo bareedaa waliin dabarsina jennee yaadna. Akkamiin as geettee akkamiin as dhuftee hin jedhina. Suni private So arra gabbane lili Vali jedhama akkasuma yaa'u jira. So nu wajjin deema saniin deema. Maan jedhani? Hi guys. Assalamu alaikum dhaggeeffattoota keenyaa. Ana bajjaa ደግሞ እንዲህ ነው የምትለው እግዚአብሔር. Hi guys. Allamshu minna.
Shaashamannee irraa baanee gara magaalaa Wandootti deemu jirra. Wandoon tuni bishaan jira. Garuu waan nama aarsu achi geenyaan chaarjarii cufatee silkiin kiyya. Viidiyoo sanii maruu hin dandeenye garuu yeroo bareedaa jedhee yaadi keessa yeroo bareedaa takka achi dabarsinee galle. Itoophiyaa dhadhaa wandoo san dhadhaa malee hin galina saniin jedha. Akkuma agartanii gaarreen bakka wanni jira cuftinuu qilleensii iddoo takka iddoo namatti tola. Wallahi yeroo bareedaa dabarsee enjoy godheetiin jira. Iddoo takka family waliin deemnee yeroo bareedaa family waliin dabarsinee ni jira meeqa bakka akkas ture. Xiqqoo tokko mul'ate tun ummatiyya. Nah, itu tak kegamadi, bakal kena lagi melihat family waliin deemu kiya. Wan itu terjadi, berapa godin tadi? Bisa kabar baru ya kenal ini dia yang baik. Dia sih sangat lala ini. Baru bikin demam Lala sanin jeda bakka kana jimaar jinan so ama turtii Shaashamannee fixanne galuu jira akka ture turtii keenya baay'ee sabbe akka sabbanaa hojii jira abwaa fakkii jaarki nama turuu jira gagawaa maala saali turtii keenya sabbe Garu pilih-pilih charge dulu aja kali wana kembali nama aduh arah dek naik cepat dia ada bagi sini ini garu irra debne sini warabu ni yalla garu itu taka aki bagi dia sudah kita sudah ture garu aja jadi nak pilih hanya ni cepat foto singkane video